Eeluun hospitaalaa baqattee baatee hiriyaashii luulitti bilbiltee luul fuudhee mana naayifa'ii geesseera. Mana naayifa'ii hin naqiinii jennaan ani isaaniin malee maalan qaba jettee gara mana isaanii dhuftee namichi immoo ishii takattalee dhufee jira jechuudha. Ishiin hospitaalaa baatee dhufte jechuudha. Yihuudoota jechuudha. Hubiyyee fi naahin yihuudoota. Haadhoo isaanii dabarsanii kennan. Akka Iyyesuusin Yihuudaan dabarsee kenne jechuudha. Kan nama ajaa'ibu harka ishii lamaanirra bulu otoo marfeen jiru baqattee baate jechuudha. Mee maal jettu mee kana? Maal otoon bilbila haadha ishiitii beekeen dhugaa dubbachuudhaaf sekendii tokko keessatti itti bilbila jechuudha. Maatiin otoon beekin haati otoon beekin dabarsanii kana aawiree bineensaaf dabarsanii yeroo kennan waa hubeetti baqatti. Tolen jennee haati, eshiin jennee haati. Halkan tokko boqodhee hirrifa gaarii rafeen jedhe maali jedhamee dubartii lubbuu lama taatee ubiyyeen garaadhaan qaba jettee jechuudha. Sikirraa mul'ata. Maaf dabarsitee kennita waan ishiin hin barbaannetti qarshiidhaa jettanii maali hoo hidhamte dhiirumatti hidhama. Ani jechuudha akka fedhan viidiyoo kana ilaalu dhugaa dubbachuudhaaf ilaaluun dadhabe. Yeroo ishiin okkolaa kaattu. Miilli sirru kutame moo maalidha? Miilli rakkoo maaltu irra ga'e laata? Achirraa gadi darbate laata? Dheengadda yeroo baatee bahee darajaarraa si gadi darbate ta'uun beeku mucayyoon okkolti jechuudha. Ani deebi'uun barbaadu maa dhuftee? Amma nuti qarshii keecha kaffallutti. Fakkeenyaaf ammatti qarshii kana kaffalattutti namichi kunii intala kalafaan hooluusaa tafamoo iyyuu. Akkamitti yaaddeetii sammuun kee akkamitti hojjatee biyya akkamitti hojjate maaloo sammuun kee? Walii galteeti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf naayif ubiyyeen walii galanii dhala kanarratti hojjechaa jiru jechuudha. Osoo dhuguma naahin osoo ittiin hin mari'atiin ubiyyee osoo hin mari'atiin liqeeffateera ta'e ubiyyeen boruu rakkoon irratti huuma ani obboleetti kee dabarseen kennu jechuu dandeessa. Qarshii kana walii galanii liqeeffatanii kaffaluu dadhabna kasarraanii obboleettii isaa kadhatanii dabarsanii kennan. Ishiin akka inni of hin ajjeefne jettee tolee jette. Isa biraan immoo baqqaayee hidhami jennaan hin hidhamu mana hidhaattan tortoraa. Tortoruu iftee yoo naafatte iyyuu maali? Dhugaa waaqayyoo. Banaa sirriitu sim dhugaa waaqa akkam viidiyoo kanatti wanti na gaddisiisee hin jiru. Dheengaddarra haadha na gaddisiise jechuudha. Lakkatti inni kabalaa jiru. Mataa keessa dha'aa jira dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha namichi. Kuni bineensamu. Kinoo luuli immoo jechuudha maaf rukuttaadhaan jechuudha. Waan godhu dhabe mucaan kunis gidduu isaaniitti jechuudha. Sinan agarsiise otoon isa ta'e gadi baheen iyya jechuudha. Gadi baheen iyya biyyi haa hargu. Viidiyoo kana namni ilaalaa hin jiru, namni argaa hin jiru, firra argaa hin jiru, obboleessa argaa hin jiru qoy. Atillee arguu dhabde jechuudha. Maatiin argaa hin jiru, hiriyoonni ishee argaa hin jirani maaf cal jedhan. Namni gaafa kana kan waliif hin taane yoo waliif ta'a. Biyya Itoophiyaa kana keessatti maaltu raawwatamaa maaltu hojjetamaa jira? Atamma haadhoodha. Yesus dhugaa waaqayyoo maalloo dhugaa waaqa akkatti isheen na gaddisiistan nyaatu dhugaa Yesus Kiristoos humna dhabdee kunoo maanni bineensi. Maaltu ta'aa jiran jedhame maaltu ta'aa jira? Sifaan hin deemu. Ani arba miccin deemu barbaada. Jennaan naaf hooli. Dura mootoo viidiyoo kanaan xiqqoon irraa kuteyyuu malee jechuudha. Ati kan gatii naaf hin baane. Ati kan naaf bakka naaf hin buune. Maswaatii kan naaf hin taane. Maswaatii Yesus Kiristoos siif ta'eera fannoo gubbaarratti. Situ akkaataa isaatti wallaale malee. Haadhoo kee tokkitti dabarsitee yeroo kennitu. Billaan itti naqaa jettiin billaan itti naqaa yookiin immoo ofii kottaan billaa naqaa. Yoo akka tasaa otoo asii fachi kaattu jechuudha fedhii ishii maleedha. Inde garba seeti immoo durattidha bakka garboomuun durattidha kan qabanii nama fuudhanii dirqamaan fuudhanii gara mana ofiitti nama galchan jaarraa 21ffaa keessa miti. Bara qaroome keessa miti. Gadi bahee hiyyi maal ooluul gadi bahee hiyyi. Bakka seenaa hojjetanii yoo du'an wayya dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Inde kottu baay'ee jedhanii kottu baay'ee isa amma isheenii dheengadda fuudhee manatti hin galle hospitaala geesse kan nama ajaa'ibu nan tuqeenii jechaan jirti nan tuqeenii bakka nan tuqeenii nan qabiin harkaa na dhiisii hin deemu jechaa jirti bakka isheen kun akkana gochaa jira. Kun abbaa manaadha amma kun abbaa manaadha yaa biyyaa. Anaa nyaatu dhugaa rabbii bageetaa ba Yesus Kiristoos.
Ila lala malo adarana mumma ilala kan malo birmadhaa fi dafaa qaqqabaa fi bakka dabarsanii kennaniiru dhugaa dubbachuudhaaf namni kun gaafa du'e nama gaddisiisa dhugaa Yesuus Kiristoos anaa nyaatu haadhoo koo uff maqaa Yesuusitiin uff haadhoon kee dhugaa rabbii malo nama gaddisiisa dhugaa rabbii bay Yesuusim Adam dubartii dhaw biyyaan manaa softaan dubbattaa ammatiin dubbattaa otoon sibira jiraadhe ani dhugaa dubbachuudhaaf maalo maaliif kan hojjatte dhugaa Yesuus maaliif otoo iddoo laman ta'in kan hojjatte anarra waan hin haasa'uyyuun beekan waaqayyoon iyyuu as keessa fide viidiyoo kana keessa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha maali edda nabsee lama taate edda baqqee lamallee taatee booddeellee yoo viidiyoo kana fidde ati nabsee lama baatteemme dabarsitee kennite dubartii taate salphinaan me viidiyoo irratti ol baate ati salphinaan awwaarra damtee jechuudha itti dhaadate uma faayidaan buusme itti dhaadate uma faayidaan buusammaa jechuudha lul otootti waamame bakka osoo yookiin immoo heeluun tole sifaanan deema gadi na dhiisi jetteeni simmeetaawwi ta'uu baate gadi baatee iyyite bakka ana nyaatu uff mucaa caccabdeetti surumsaa bakka ani waan inni godhan hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf kun akkatti rukutaa jirti jechuudha bineensota hati haadhoo komiteechaan jira jechuu jechuudha ani waan dubbadhu iyyuu wallaalee elakinoo ofirraa kukkutte bakka marfee ishirra jiru ofirraa kukkutte marfee nama ishirra jira jechuudha maraatteetti mee jechuudha bakka harrafachiisaa boqochiisaa bakka hidhamaa muluun keessan iyyuu hidhamaa dhaqaati kuni maa inni dhugaa naahiin kun jechuudha dhugaa dubbachuu nama miti waaqa nama fakkaata malee nama miti lapheedha keessaa baasi dhugaa keessaa ba'u bakka inde akkasin gaabbitan irratti hojii sin irratti hojjedha jetteetti dhugaa rabbii ila in gaabbita jetteetti nan tuqin jetteetti dhugaa rabbii bageetteen salphoo dubartii salphoo inde tabaabarte diina wajjin tabaabarte dabarsite kenniti haadhoodha meetoo beette dhugaa rabbii elungaaf kamiyyuu wayne haadha koo gaarummaa kee malee dabakee yaaddeen beettu Yesus Kristos ko ani waan hin jedhan hin beeku dhugaa dubbachuufanii jechaan dhabee jechuudha amma gottotee gara dhumaarratti gottotee ishii fuudhee ba'aa jechuudha gottotee ishii fuudhee ba'aa ishii dhiisee hin ba'u lul garuu biraa ba'e waan godhu dhamee hin jedha